Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaallatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Yoonaan kan nu ga'e galannii fi ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Eebba qulqullootaa fi raajotaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamootaa gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nurra haa bulchu. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoota keenya kutaa 46ffaa keessatti immoo gaabbii erga galleetiin booda wantoonni nuuf raawwataman yookiin immoo sirnoonni nuuf raawwataman maalidha isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Egaa gaabbii gallee soomnee sagannee erga sagada keenya sooma keenya xumurreen booda seera mataa isaa ta'e kadhannaa mataa isaa ta'e manni kiristaanaa ni taasistii jechaadha. Kadhannaawwan garaa garaa manni kiristaanaa qabdu kana keessaati gaabbii gallee badii keenyarraa qulqulloofnee soomnee sagannee erga raawwanneetiin booda ijoolleewwan ishii gaabbiidhaan gara mana Waaqayyootti deebi'anii fi manni kiristaanaa seera ishee raawwattu inni jalqaba fi inni dursaan fitaaza wooldii yookiin immoo kadhannaa hiikamuudha jecha. Fitaaza wooldiin yommuu sirna qulqulleessaa mana kiristaanaa keessatti sigaduu እግዚአብሔር Waaqayyoof sagada sodaan sagada erga jedheen booda lubichi mana kiristaanaa keessatti kadhannaa fitaaza wooldii yookiin immoo kadhannaa hiikamuu abbaarraa argamu lubichitti aanaan yookiin immoo nifqii kan jennu hin dubbisa jecha. Namni tokkos gaabbii galee soomee erga sagadeetiin booda dhumarratti kadhannaan isaaf ta'u lubni gaabbii galche sun kadhannaan inni taasisu fitaaza wooldii yookiin immoo kadhannaa hiikamuu abbaa irraa argamudha. Fitaaza wooldii yookiin immoo kadhannaa hiikamuu abbaa irraa argamudha. Kun eessatti ta'a akkamitti ta'a jedhuuf immoo beekuu fi baruun hunduma keenya nu barbaachisa jecha. Kadhannaa kana kan raawwachuu danda'u walumaa gala kadhannaa hiikaa kana raawwachuu kan danda'u fitaaza wooldii nuuf kadhannaa gochuu kan danda'u lubicha qofaadha. Yookiin paappaasii yookiin monoksee yookiin episkoopoosii yookiin paappaasiidha kan nu hiikuu danda'u. As keessatti gaa kadhannaa kana keessatti waa baay'ee jedha. Keessumaa lubichi fannoo Kiristoosiin gaafa qabatu aangoo kootiin si hiikeera, si eebbiseera, cubbuu kan hin hojjenne ani si hiika jedha too hin ta'in cubbuu kan hin hojjenne yakka kan hin raawwanne Waaqayyoon si haa hiikuu, si haa eebbisuu jedha. Lubichi aangoon sun aangoo Kiristoos waan ta'edha. Simoon Phexros lafarratti kan hiite samiirratti kan hidhame ta'a. Lafarratti kan hiite immoo samii gubbaatti kan hidhame ta'a. Furtuu mootummaa koo siifan kenna kan jedhame kanaafidha. Lubichi fannoo qabatee cubbuu kan hin hojjenne Waaqayyoon si haa hiiku, Waaqayyoon si haa eebbisu, dhiifama siif haa godhu, yakka keerraa si haa qulqulleessu, badii keerraa dhiifama siif haa taasisu jedheetu lubichi kadhannaa kana taasisa. Kanaatiin wal qabate namni immoo cubbuu isaa himatee soomee sagadee fitaaza wooldiin yookiin immoo kadhannaa hiikaa abbaarraa argamu namni ta'eef tokko
dhumarratti immoo gaabbuu isaatiif ragaa kan ta'u sagaduu isaatiif ragaa kan ta'u gaabbii galuu isaatiif ragaa kan isaaf ta'u dhumarratti fooniif dhiiga gooftaa dirqama isaa fudhachuu qabaa jecha. Maasaan ragaa yookiin immoo galata abbaa hee sibaatul aab sibaatul wal namni tokko nyaatee ka'ee abbaaf galanni haa ta'u ilmaaf galanni haa ta'u hafuura qulqulluutiif galanni haa ta'u abbaaf galanni haa ta'u ilmaaf galanni haa ta'u hafuura qulqulluutiif galanni haa ta'u jedhee akkuma galateeffatu nyaata kana kan nuu kenne xoofoo kana kan nuuf eebbise arjummaa isaa kan nuuf baay'isee akkuma galateeffatu namni gaabbii gale kamiyyuu dhiifamni cubbuu isaa kan ittiin beekamu dhiifama cubbuu kan ittiin argatu keessaatii fitaaza waldii kadhannaa hiika abbaatti dhiyaatee qurbaana yookiin immoo foonsaa dhiigasaa fudhachuu dirqama qabaa jecha. Maarree soomneerra saganneerra hiikamneerra gaabbiirraa qulqulloofneerra waan ta'eetiif wanti sooma foonsaa dhiigasaa fudhachuu dhuguurraatiin dhorku tokko illee hin jiru. Foonsaa dhiigasaa umuriidhaan kan qoodame gosaan kan qoodame qooqaa kan qoodame too hin ta'in wangeela Maatiyoos boqonnaa 26-27 irratti hundi keessan isarraa dhugaa jedha. Warri qulqullooftan warri gaabbii galtan warri isiniif gale warri kanaaf filatamtan gaabbii galaa jedha. Gaabbii galaati fudhadhaa jedha. Meeqan keenyatu beekaa garuu amma garuu hedduun isaanii erga gaabbii galanii xumuraniin booda too foonsaa hin fudhatiin dhiigasaa hin dhugin qulqulluu foonsaa kabajamaa dhiigasaa otoo hin dhugin callisanii deemu. Kun sirrii akka hin taanee fi gara fuulduraatti keessumaa biyya keenya Itoophiyaa teessanii barnoota kana warri hordoftan arabas teessanii immoo gaabbii galtanii soomtanii sagaddanii mana kiristaanaa deemuu kan dandeessan foonsaa dhiigasaa fudhachuu dandeessu. Nama gaabbii gale hundumaatiif foonsaa dhiigni isaa dirqamadha. Filannoo otoo hin ta'in. Nama gaabbii galee hundumaatiif foonsaa dhiigasaa dhuganii nyaachuun dirqama otoo hin ta'in filannoo otoo hin ta'in dirqamadha. Maaliif? Nam tokko nyaate malee jiraachuu akka hin dandeenye. Dhuge malee jiraachuu akka hin dandeenye. Boqote malee jiraachuu akka hin dandeenye. Foonsaa dhiigasaas otoo hin fudhatin jiraachuu hin danda'u. Sanaan booda wanti dhorku hin jiru. Abbooliin keenya garuu foonsaa dhiigasaa akka fudhannuudhaaf yommuu isaan nu jajjabeessan hin argamu. Lakki ati umuriin kee ganaadha. Maaltu umurii kanaatiin si xaarse maal ganaadha umuriin kee sirriitti cubbuu hojjedhu. Suutattee fudhatta gaafa umuriin kee dulloome gaafa du'uu kaate isaa soo du'e hoo. Amma ilaala seera Waaqayyoo diigaa akka jirruu fi ammam seera Waaqayyootiin ammam walitti akka bu'aa jirru namoonni hubannoo gaabbii abbooliin hubannoo gaabbii hin qabne waa baay'ee akka isaan balleessaa jiran asirratti ilaaluun hunda keenyarra jira jecha. Seeraatiin barachuu abbooliinis rakkoo akkasii qaban kun foonsaa dhiigasaa akka hin dhugne warreen kakaasan kun itti gaafatamummaa jalaa kan hin baanee fi Waaqayyoos akka isaan gaafatu Waaqayyoos akka isaan hin dhiisne lubbuu kanaaf itti gaafatamummaa akka isaan qaban beekuun hubachuun barbaachisaadha jecha. Kanan ta'u taanaan garuu rakkoo cimaa ta'aa jecha. Rakkoo cimaadha jecha. Kana beekuun hunda keenyarra jira. As keessatti gaabbiin booda sirnoonni jiran tokkoffaan kadhannaa hiikaatii lammanni immoo foonsaa fudhachuudha. Kana yoo goone seera gaabbii, heera gaabbii, adeemsa gaabbii guunnee argamneera jecha. Kanan ta'u taanaan callisnee dadhabnaa jecha. Inni gorsus, inni barsiisus, inni gaabbii galus, inni gaabbii galchus dogongoreedha jecha. Kanaaf
yoo wallaal gaafachuu barachuu yoo nuuf hin galle abboolii gaafachuu mana kiristaanaa dhaqnee gaafachuu malee wallaaleetanii yoon wallaale rakkoon qabu waaqayyo dhiifama naa godha jennee ija jabummaatiin wanta nuti raawwannu tokkollee akka hin jirre beekuun hunda keenya jira jecha. Namni baay'een ija jabummaan deddeebi'a. Otoo isaaf hin galiin, otoo hin hubatiin callisee waan isaaf hin malle baay'ee keessa. Cubbuun kan raawwatamu karaa lama otoo beeknu ija jabummaatiin. Otoo hin beekin immoo wallaalummaatiin kan hojjennu hunduma isaa cubbuudha waan ta'eetiif otoo hin beekin kan raawwannu rakkoon qabu. Otoo beeknu kan raawwannu immoo yakka caalu cubbuu caaludha. Cubbuu dhiifama hin qabne ta'uusaa beekuun hunda keenyarra jira jechaadha maatiiwwan Waaqa. Gaa hanqina baay'ee jira. Hanqinni qooqaa jira. Hanqinni tajaajiltootaa jira. Hanqinni hubannoo tajaajiltootaa jira. Waa baay'eetu nu dhiphisaa, nu rakkisaa. Keessumaan immoo qooqaan dhaga'uu dhabuun dhibee guddaadha. Gaabbii turjumaanaan galuu hin dandeenye. Nama qooqa keenya hin dandeenye biratti dhaqnee galuu hin dandeenye. Nama wal hubannu, nama wal dhageenyu ta'uun dirqama ta'a. Kanaatiif egaa barnoota keenya guyyaa har'aa kutaa 45ffaa keessatti 6ffaa keessatti kan ilaalleerra. Kutaa itti aanu kutaa 47ffaatiin immoo amma wal agarruutti nagaatiin nu tura. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa turu.